Okay, mata dureen irra ilaaluu deemnu amniotic fluid disorderidha. Rakkoo amniotic fluidiidhaan wal qabatee rakkoo jiru. Amniotic fluidiin dhangala'aa feetasiin marsee jiru suniin amniotic fluid jaaniin. It is a liquid that surround the fetus after first few week of gestation. Torbaan muraasa booda dhangala'aa daa'ima san marsee jiru gadaameessaa keessatti saniin amniotic fluid jaaniin. During much of pregnancy time, amniotic fluid is derived entirely from fetus. Yeroonii fi pregnancy kun guddachaa deemu amniotic fluidiin kunillee daa'ima kanarraa bahaa deema. Madda amniotic fluidiidhaan ilaalla. Faayidaan isa kanaa maali? Bishaan kun faayidaan isaa tokkoffaan help fetus from trauma. Protect fetus from trauma to maternal abdomen. Garaa haadhaa keessatti akka balaan irra hin geenye irraa ittisuudha. Faayidaan jalqabaa. The second one is it cushion umbilical cord from compression. Daa'ima sanii fi gadaamii isaa jidduutti hiddi handhuraa kun akka walitti hin maxxanne, akka hin rakkanne, akka compress hin taane dhoorkuudhaaf rigata san hir'isuudhaaf. It serves as reservoir of fluid and nutrient for fetus. Akkasumas madda dhangala'aadhaatii fi madda nyaataati daa'ima sanii. Irraa nyaattiisi irraa dhugdiisi. It provide necessary fluid and space. Faayidaan bishaan kanaa daa'imaaf dhangala'aa dhiheessuu, iddoo keessa guddattu, bakka keessa guddachuu dandeessu qopheessuu fi to permit normal development of fetal lungs and musculoskeletal and GI system. Sombi daa'imaa sun akka guddatu, maashaan isii, garaachi isii akka guddachuu danda'uuf faayidaan dhangala'aa kana. Kaan irraa dhugdi, kaan keessa taphatti. Source of fluidiin maddi dhangala'aan kun irraa dhufu amniotic fluidiin early pregnancy. Amniotic fluid is derived from three sources. Madda sadii irraa dhufu. Yeroonii fi ulfa kana gara jalqabaa. Jalqaba fetal surface of placenta. Obbaatii gara daa'imaatti aantu kanarraa madda. Transport from maternal compartment across amnion. Isa gara haadhaatti ce'anii jiru sanirraayis keessaan qaxxaamureeti gamana as baha. Secretion from surface of body of embryo. Embryo miciree fetasii ta'uu deemtu sani waan qaama isii irraa maddu kanarraa walitti dhufa. During early pregnancy yeroo jalqabaa sana. Mid gestation irratti yeroo jiddugala ulfi kun yeroo walakkaa ga'e fetal urine begin to enter amniotic sac. Fincaan daa'imaa sunillee amniotikii kana keessa dabalamuu eegala. Itti fincaanuu eegalti. And the fetus began to swallow. Akkasumas gara kaaniin itti fincaanaati deebitee bishaanuma kana lilliqimsuu eegalti. Amniotic fluid kan. In the late gestation gara xumuraatti production is from fetal urine. Fincaan isiirraa madda. Hedduminaan. Clearancein akkaataan inni achi keessatti qulqulleeffatu itti irratu through fetal swallowing. Daa'ima santu lilliqimsee bishaan san dhugee ammasaa hir'isa. Measurement of amniotic fluid. Dhangala'aa kana karaaleen itti saffaran karaa garagaraa jira. This can be done using direct measurement at the time of stereotomy, inert dye or ultrasound measurement. Karaalee garagaraa karaa sadiitiin safaranii tokko dye solution test jaaniini dhangala'aa san keessatti waa dabalanii bulbula isaa san laaluu. Kabiraa meeshaadhaan ultrasoundiidhaan laaluu. Karaaleen amniotic fluid kanatti safaran karaa hedduu jira. Inni jalqabaatii fi gold standardiin dye solution test jaaniin.
Dye solutioniin halluudhaatiitu itti naqama. To measure volume of amniotic fluid, inert dye must be injected. Halluudhaatiitu amniotic fluidii kana keessatti naqamee lilmeedhaan. San booda yeroo inni xiqqoo ture saampiliin irraa fuudhama amniotic fluidii sanirra. Hanga isiin tuni dilute taate. Hanga dhangala'aan halluun itti naqne suni bifa amniotic fluidii san jijjiire sallaal. Follow up sample of amniotic fluid are then obtained to determine dilution. Hanga inni sun halluun sun keessa bulbulamte ilaaluudha. Malli biraa ultrasound measurementidha. Kompiitaraan safaruu. Kompiitaraan safaruun kun largest vertical pocket of amniotic fluid jedhaniini laalan. Largest vertical pocketii kana dimensionii garagaraatiin laalan. Vertikaaliidhaa fi tiraanisvarsii godhanii. Kompiitara irratti hanga isiin bal'attu diipsii isaa. Isin asirra wanni isin qabachuu qabdan unitii isaa kana. Vertical dimension must be at least 1 centimeter ta'uu qaba bal'inni isii dalga. Oliigoo jechuudhaaf 0 up to 2 centimeter yoo ta'e gaffageenyi isaa diipsiin isaa keessi gatte. Xiqqoodha jennaan. Normaaliin silaa seentimeetira 2 tuqaa takkarraa hanga 8 jidduu ta'uu qaba. Amma gaffageenya bishaan saniiti himu jirra. Yoo seentimeetira 8 ol kute polyhydramniosiidha. Malli tokko kana. Malli biraa amniotic fluid indexiidhaa jira. Amniotic fluid indexiin kun akkaataa itti ilaalan kunillee unitii qaba. Normaaliin isaa 5 hanga 25 jidduu. Amniotic fluid indexiin 5 irraa hanga 25 jidduudha normaaliin. Yoo 25 ol kute polyhydramniosiidha. Yoo 5 gad kute oliigoodha. Kabiraa 2 diameter pocket teknikiidhaa jira. Kunilleen 2 times 2 takka 2 times 1 keesha gubbaa tanarra godhaniiti ultrasoundiidhaan safaran. The most common abnormality of amniotic fluid rakkoon amniotic fluid qabdu ijoon rakkoolee lamaatu mudachuu danda'a. Too much or too little. Garmalee heddummachuudhaaf garmalee xiqqaachuudha. Too much yeroo ta'e polyhydramnios yaaniin bishaan kun yoo heddummaate. Yoo garmalee xiqqaate immoo oligohydramniosiidha. Oligoo means little jechuudha. Pooliin ammoo maachiidha. Heddummachuudha. Jalqaba polyhydramnios irraa kaanee ilaallu. Polyhydramnios jechuun anatomically when volume is exceed greater than 2 liter. Yoonii fi litira 2 ol kute ml 2,000 ol yoo kute heddummaate jennaan. Takkaa sonograafii amniotic fluid indexii ilaallee meeshaadhaan seentimeetira 25 ol yoo kute. Takka ammoo single vertical pocketii isa cinaarra ilaalamu seentimeetira 8 ol yoo kute. Karaalee garagaraatiin ilaalama jira. Baay'inni isaa ml 200 ol yoo kute takka amniotic fluid indexiin seentimeetira 25 ol yoo guddatu taate dalgi isaa immoo takka diipsiin isaa seentimeetira 8 ol yoo kute clinical state mallattoolee discomfort to mother haadha tana cinqaa yoo jiraate polyhydramnios jennaan. Incidence isaa heddummina dubartoonni rakkoo kana mudachuu danda'anii yoo ilaalle 1%dha. Parsantii takkaatu rakkoo kana mudata. Bishaan kun itti heddummachuu. It is more common in multipara. Dubartoota hedduu dahee irratti heddumminaan mul'ata. Inni kun. Hydramnios to cause clinical symptom. Sababa heddummachuu bishaan kanaarraa dubartoonni mallattoon irra mul'atu 1/1000 pregnancy. Kumatti
nama tokko irratti kan mallattoo mul'atu. Maali sababni isa kanaa? Cause of hydramnios. The degree of hydramnios as well as its prognosis is often related to cause. Hangi bishaan kun heddummaataniif fuuldura miidhuu danda'amu rakkoo maleedha dahuu dandeessii kan nuti irratti hundoofnu koozii isaa irratti ka'umsa bishaan kun irraa heddummaatan irratti. Maternal or fetal factor may be associated with polyhydramnios. Bishaan kun heddummaachuu irratti rakkoon sababa haadharraas tahuu dandeessi, sababa ilmoo sanirraas tahuu dandeessi. May result from garuu sababni bishaan kun itti heddummaatan kan waliigalaatti deficient absorption or excess production. Yoo xuuxaminsi isaa xiqqaatee oomishni isaa heddummaate. Oomisharra xuuxaminsarra oomishni yoo irra heddummaate gar malee heddummaata. It may be temporary or permanent. Yeroo muraasaaf tahuu danda'a, yeroo dheertuudhaaf turuu danda'a heddummachuun kun. Cause is unknown in 60%. Sababni isa kanaa parsantiin 60 hin beekamu. Composition is remains the same. Wanni inni kun qabu garuu waluma fakkaataadha. Qabiyyeen bishaan san keessa jirtu. Koozii sababa haadhaatirraa, sababa ilmoorraa jennu sanii inni jalqabaa bishaan kun akka heddummaataniif fetal anomaaliidha. Garaa san keessatti ilmoon sun yoo rakkoo qabaate congenital malformation associated with hydramnios in 20% of case. Keeziilee warreen polyhydramniosiin irra mul'atte keessa sababa rakkoo daa'imaarraa kan mul'atu parsantii 20 jira. Parsantii 20 kana yooniif rakkoo dhaloota daa'imaa sana daqqoqqoonnee ilaalle anencephaliidha. Mataa qabaachuu yoo dhabde daa'imni sun mataa kan qabdu anencephalii jaaniidha. Bishaan karaa duuduun hin qabdu. Kabiraa open spinal bafidaadha. Duudii hunduubni isaa yoo banaa ta'e lumbaariin kun. Esophageal atresia. Esophageal atresia jechuun banaa tahuu esophagesiidha. Esophagesiin tun yoo banaa taate addaan muraa taate isiidhaa fi garaacha jidduun cufaa yoo ta'e. Duodenal atresia. Duodenamiin kun marrimaan qallaan yoo cufaa qabaatan. Imperforated jechuun atresia jechuun. Kabiraa facial cleft and neck mass. Fuula kanarra yooniif banaan jiraatti. Cleft jechuun banaa and neck mass. Morma kana keessa yoo itti jiraatti. Karaa gadiin liqimsituu hin qabdu. Inni biraa hydropsy fetalis. Hydropsy fetalis jechuun yoo daa'ima san keessa bishaan heddummaatan. Hydropsy fetalis jaaniin. Kabiraa sacrococcygeal teratoma. Sacrococcygeal teratoma jechuun sakramiidhaa fi coccyxiin yoo walitti cufamuu baatan. Sakramiin gaara lafee lumbaariidhaa gadi jirtu karaa eegeedhaa sana. Coccyxiin ammoo lafee eegeedhaa sanii yooniif isiin sun hani cufaa taatu taate rakkoo qabaatti. Kun ammoo sababa feetaaliirraa. Kabiraa dootuu placenta chorioangioma. Chorioangioma jechuun yoonii fi rakkoo kooriyooniin sun qabaate placentaan sun keessi isaa obbaatiin sun gar malee yoo maddisiifti bishaan. Kabiraa multiple pregnancyidha. Tiwiin transversii yoo jiraate. Lakkuu takkarraa gara lakkuu biraa yoonii fi heddummaate. Garaa keessatti daa'imni yoo heddummaate carraa heddummachuudhaatu jira bishaan kun. Inni biraa dootuu maternal poorly controlled DM yoo jiraate. Haadharra yoonii fi dhukkubni sukkaraatu hin to'atamin jiraate. And cardiac and renal disease dhukkuba onneedhaatii fi dhukkuba kaleefaa yoo qabaate. Kooziin isaa parsantiin 60 idiopathic hin beekamu.
maalirraa akka dhufe. Sign in the symptomiin dubartiin takka yoo bishaan kun itti heddummaate mallattoon irra mul'atu siibardisiiniyaa hafuuraa itti jijjiita garmalee. Inni palpitation qabdi. Palpitation jechuun akka nama fiigee onneen dhawattu if keessa dhageessi. Inni biraa ideemaadha. Dhiita qabdi. The consequence of compression of major venous system by a large uterus is common. Sababa uterasiin guddate kuni iddoota dhiigaa irratti dhiibbaa uumuuf compress godhuuf especially in the lower extremity vulva and abdominal wall dhiita qaba. Miila gara gaxaanu naannawaa qaama saalaatii fi akkasumas garaa kanarra dhiitaa jira. Rarely oligoriyaadhaa jira. Dabree fincaan isii hammi isaa gabbuu. May result from urethral obstruction by large uterus. Gadaamii isaa guddate kanaan yoonii fi karaa uretiraadhaa kun cufame fincaan gabbahuu dhaaba. Markedly enlarged abdomen with full flank. Dubartoonni polyhydramniosii qaban garaan kun garmalee guddateeti akka dibbee ta'ee flankiin tuni karaan cinaachaa kunilleen karaan kalee kunilleen akkanatti gubbabba bitaa mirgaan garaan kun. Positive fluid trill. Fluid trill jechuun bishaan kanaatiitu keessa gamana yaa'a. Fluid trill ilaaluudhaaf namni kun duudaan ciisee garaa kana walakkaa kana qaqqabdee harka kaan achi maddii gamasiitiin keessee yeroo bishaan kana gara mirgaa kanarraa gara bitaatti kanatti achi dhooyitee bishaan kun fiiganii harka kaan dhawan fluid trill jedhanii. Yeroo poozishinii gamana gara galchitees bishaan kun gamanatti isaa yaa'u san ni agarra. Fetal part is not feel easily. Kutaa qaama feetasiidhaa san salphumatti arguu dadhabuu faadha. Sababa bishaan kun guddataniif. Fetal heartbeat not heard distinctly. Sirriitti hin dhageeffamtu. Sagalee dhawannaa onnee daa'imaa san dhagahuu hin dandeessu. Diagnoosisiin polyhydramniosiidhaa inni jalqabaa kilinikaalidha. Mallattoo mul'attu kana. Primary clinical findingiin dubartii takka yoo bishaan kun itti heddummaate mallattoon ati jalqaba agartu uterine enlargement. Tokko gadaamii isaan kun guddachuu. Associated with difficulty in palpating fetal part. Qaama daa'imaa kana tuttuquu dadhabda. Akkasumas dhawannaa onnee daa'imaa san sirriitti dhagahuu dadhabda. Garaan guddatee qaama daa'imaa kana tuttuquu yoo dadhabde dhawannaa onnee daa'imaa san yoo sirrii dhagahuu dadhabde mallattoo ijoo polyhydramniosiiti. In severe case yoo itti cime inni kun the uterine wall may be so tense hedduu jabaata gadaamii isaan kuni it is impossible to palpate any fetal part. Qaama daa'imaa kana tuttuquu hin dandeessu. Akka kubbaa sirriitti hafuurritti afuufameetti waan jabaatuuf qaqqabattee arguu hin dandeessu. Inni biraa soonogiraafiidha. Ultrasoundiidhaan differentiate between three things. Ultrasoundii kana wanni fayyadamtuuf waa sadii adda baasuuf. Tokko hydramniosiidha bishaan kanaa heddummaate. More ascites. Ascites means accumulation of fluid in peritoneal cavity. Bishaan kun yoo qal'oo garaadhaa tanaa fi garaa san jidduutti walii qabaman. Inni biraa ovarian cyst. Kaansariin ovariidhaa yoo jiraatte garaan kun guddachuu danda'a. Wantoota kana sadeen adda baasuudhaaf ultrasonograafii fayyadamta. Inni biraa investigationiin godhamu dubartoota kanaaf tokko ultrasoundii jenna. Blood group gartuu dhiigaallee ni ilaalla. And random blood sugar shukkarasii. Inni biraa amniotic fluid indeksii. Amniotic fluidii san hanga inni guddate laalu. Differential diagnosisiin. Differential diagnosis jechuun dhukkuboota rakkoolee mallattoolee tanaan wal fakkaattu qaban tan nuti keessaa baasuu qabnu. Tiwiinii fa'a. Lakkuunfaa yoo jiraate garaan kun ni guddata. Polyhydramniosiinis ni guddata.
akka lakkoofsan hin ta'in garuu adda baasuun dirqama. Inni biraa asaayitasidha. Maternal asaayitas. Haati sun yoonii fi fluidiin peritooniyaal kaavitii keessatti walitti qabamee jiraate garaan guddachuu danda'a. Kan biraa pireeginaansii wis ovaariyaan sisti. Kaansariin ovaarii jiraachuudhaa fi ulfi faana yoo waliin jiraate rakkoolee tana differentiate godhuu qabna dursinee. Rakkooleen dhufuu dandeessu maali? Haati takka yoo poolihaayidiraamaayinasii qabaatte maternal complicationidhaa fi fetal complicationii abortionidha. Osoo ulfi sun irraa bahuu danda'a. Rakkooleen haadharra dhuftu keessaa tokko. Inni biraa maal pirezenteeshinii gara maleen dhufuu dandeessi daa'imni sun. Firoomiin dhufuu danda'a. Piriimaachuur raapchar of memberiin osoo yeroon hin gahin bishaan garbaa sun irraa dhoofuu danda'a. Piriitarm leebar osoo yeroon hin gahin ciniinsuun eegaluu dandeessi. Abraakshoo pilaasentaa. Pilaasentaan dhaaba gadaameessaa irraa as buqqa'uu danda'a. Yuutiriin ineershiyaa. Yuutiriin ineershiyaa jechuun kottoonfachuu diduu gadaameessaati. Sooftii ta'uu. Inni biraa opereetiif deliverii. Opereeshinaan dahuufaa mudatti. Meeshaadhaan. Kan biraa rakkoon isiin mudattu riteendi pilaasentaadha. Booda pilaasentaan kun itti hafuu danda'a. Citee PPH mudachuu dandeessi. Postpartum hemorrhage dhiigni irraa dhaabbachuu diduu danda'a. Eegadee isii booda. Puerperal morbidity. Eegadee isii booda du'uu dandeessi isintu. Haati. Fetal complicationin ammoo increased postnatal mortality rate dhalattee akkuma dhalatteen du'uu dandeessi daa'imni sun 50%. Parsantiin 50 du'aatii mudatti. Sababoota maaliif duutuu pirimaachuriitii osoo bakka hin gahin waan dhalattuu fi congenital malformationii fa'aa rakkoo dhalootaa fa'aa waan qabduuf and also cord prolapse. Cord prolapse jechuun hiddi handhuraa sun dura bahuu danda'a. Rakkoolee kana mudatti. Haati takka yoo poolihaayidiraamaayinasii qabaatte. Manaajimentiin isaa maali? The management option is tailored to underlying cause. Furmaanni isaa ka'umsa irratti hidha. Rakkoo jalaa isa kana fidu jirtu sanii wajjin walitti hidhaadha. Furmaanni godhama. Mild degree yooniif inni kun jiddu gala taate follow up with fetal kick count. Hordoffii taasifna hanga daa'imni sun bakka geessuu kick countii lakkaawaa fi hanga isiin taphattu. Takkaanan stress testii yookaan immoo qorannaa isii saniin cinqinii fa'aa godhuudha. If moderate degree with some discomfort yoo qabaate inni kun xiqqootti cimaa yoo ta'e can be managed without intervention until labor is issue. Hanga ciniinsuun ifiif eegaltutti takka immoo hanga membereeniin sun ifiif dhoohutti eeyneeti achi booda laabarii san hordofu. In case of severe yootti cimaa taate. Siivariin gaa namoonni bishaan kun garmaleetti heddummaatan disiiniyaa qabanii hafuurritti ciccitaa abdoominaal peenii qaban garaan isaanii ni dhukkuba. Difficulty of ambulation socho'uu hin danda'an. Kanaafuu admit the woman. Ciisuu qabdu hospitaala. San booda management optioniin medical treatmentidha. Wallaansa. Fayyaadhaa taasisuu fi aminoo reduction bishaan san irraa hir'isuu irraa waraabanii. And aminotomy. Aminotomy jechuun isa san irraa uranii yaasuu. If malformed terminate godhan. Yooniif rakkoo qabaate daa'imni sun dhalattus tan guddanne yoo taate irraa baasan. Medical treatmentiin wantoonni godhamu dawaan endoometaasiin kennaniif. Endoometaasiiniin prostaglandin inhibitoridha. Prostaglandin dhorkaa it work by endoometaasiin yeroo kennite akkaataa mechanism of action isaa tokko decrease fetal urine production. Fincaan silaa daa'imni bishaan kana keessatti
baaftu san gad xiqqeessa oomisha fincaanii san. Impair lung liquid production dhangala'aa somba daa'imaa keessaa bahu sanillee gad xiqqeessa. Enhance absorption akka xuuxamu bishaan kun akka sirriitti xuuxamu godha. Increase fluid movement across fetal membrane dhangala'aan kun karaa qaama daa'imaa sana akka seenu godha. Isa bahu xiqqeessee gara qaama daa'imaatti akka seenu godha. Safe when given over short period of time such as 72 hours. Yoo sa'aatii 72 keessatti kenname inni kun barbaachisaadha. Prolong yuusiin ammoo garuu indoometaasiinii kana sa'aatii dheertuudhaaf kennuun yeroo dheertuudhaaf yoo kennine premature closure faafita. Osoo yeroon hin geenye lafeen isii sun akka walitti cufamtu. Narrowing of ductus venosus. Ductus venosisiin kan onnee irra jiru sun inni banaa suni akka walitti dhiphatu faa godha. And renal abnormality newborn period. Daa'ima sanirratti rakkoo haleefaa mul'isa. Complication related to indometasis uses. Indometaasiinii kana fayyadamuun rakkoon isaa advancing gestational age yeroo umriin ulfa sanii guddatte fayyadamuun ni dhoorkama. Sababni isaa 31 to 32 week of gestation ol kunnaan irraa dhoorkama. Because adverse effect isaa limit use in pregnancy for treatment of severe polyhydramnios. Rakkoo adverse effect isaa cimtuu waan taateef yeroo ulfi kun guddate fayyadamuun dhoorkaadha. Rakkoon lammaffaa olii godha. Amniotic fluid disorderii keessa xiqqaachuun isaa oligohydramnios jechuun yeroonii fi amniotic fluidiin sun ml 500 gakkute xiqqaachuu bishaan garbaasan. Amniotic fluid indexiin less than 5 cm. 25 ol qotu poolii jenneen. Yoo 5 gakkute immoo olii godha. Amniotic fluid volumiin 2000 ol yoo kute poolii jenneen. 500 gad kutu immoo olii goota. Kabiraa single vertical pocketiin kunilleen ultrasound ilaalamee seentimeetira 2 gadi yoo kute olii goota. 8 ol kunnaan ammoo poolii ta'a. The incidence of oligohydramnios varied. Faffaca'iinsi takka immoo mul'achuun xiqqaachuu bishaan kanaa garagara. Generally reetiin isaa parsantii takka hanga 3 heddumminaan hin jiru. Giddugala isaan parsantii takka hanga 3tu mul'ata. Study found means decrease 80% per week. Torbaanitti parsantii 8tu irrataa bishaan kanarraa yeroonii fi ulfi kun torbaan 40 ol kute hanga bishaan kanarraa torbaaniin parsantii 8tu irrachaa deemaa jira bishaan kun. Ulfi torbaan 40 geenyaan tarmiidha bahu dhalachuu qaba. Yoo osoo hin dhalatin ture irrachaa deema. Condition associated with oligohydramnios. Maaltu bishaan kana xiqqeessa? Tokkoffaa fetal problemidha. Rakkoo daa'ima sanirra chromosomal abnormality rakkoon kromoozomiidha jiiniidhaa sun yoo jiraate. Inni biraa congenital anomalyidha. Congenital anomaly jechuun rakkoo dhalootaati. Growth restriction yoo guddinni daa'ima sanii dhoorkamee turte gadaamii isaa keessa. Inni biraa fetal demisedha. Fetal demise jechuun stillbirthidha. Dhalattee du'u. Postterm pregnancyidha. Postterm pregnancy jechuun bakka bira kutu guyyaa isiisan. Inni biraa ruptured membraneidha. Yoonii fi bishaan sun dhohanii jalaa yaa'an. Kabiraa duutu placenta abruption yoo jiraate.
Abruption placenta jechuun placenta uterus irraa yoo as buqqa'e bishaan suni ni irrata, hammi isaa ni xiqqaata. Twin transfusion lakkuun jiraattee lakkuu takkarraa gara takkaatti yoo daddabre takkarraa hedduu fudhatte. Maternal problem irra bishaan kun akka xiqqaatu wantoonni godhu uteroplacental insufficiency dha. Yoonii fi gadaameessaadhaa fi obbaatiin kun gayaa tahuu baate wanni isii maddisiiftu. Inni biraa hypertensionidha. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu. And also preeclampsia. Preeclampsia jechuun mata duree kanatti aanu jalatti ilaalla. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uudhaaf san cinatti pirootiinii fincaan keessatti mul'achuu. Rakkoon biraa diyaabeetiidha. Dhukkuba sukkaraa irraa bishaan isii sun gad xiqqaachuu danda'a. Ka biraa duutuu diraagiidha. Dawaalee piroostaaglaandii siintesis inhibitor warreen akka indoometaasiinii faa yoo fayyadamte. Ka biraa AC inhibitor dawaalee warreen akka inalapril, kaaptoopril, angiotensin converting enzyme inhibitor warreen jedhaman rakkoo onnee faadhaaf ka fudhatu. Inni biraa idiopaatikidha, sababni isaan beekamu. Congenital anomaly associated with oligohydramnios rakkooleen dhalootaa kan bishaan kun akka xiqqaatu taasisan keessaa muraasni isaan kana. Amniotic band syndrome. Amniotic band syndrome jechuun rakkoo yooniif amniotic fluidiin kun rakkoo qabaate oomishni isaa. Inni biraa cardiac problemidha. Rakkoo onneedha. Faalloo teetraalojii kiisha bakka afranitti dabaatu san yoon hanqina qabaatte. Septal defect. Septamiin jidduu jiru kuni yooniif kan jiraanne taate. Inni biraa central nervous system problemidha. Central nervous system problemii keessaa holoprosencephaly. Holoprosencephaly jechuun sammuun tuni mataa kana keessa yoo lafeen jiraachuu baate. Meningocele. Meningoceliin spinal bifida jechuudha. Alatti bahuu meningiidhaati gara duubaa sanii. Inni biraa encephalocele fi microcephalidha. Mataan faan xiqqaa tahuu jiraachuu dhabuu. Chromosomal abnormality rakkooleen chromosomiidhaa tiraayimoosomiidhaa fi Turner syndrome faa rakkoo jiiniidhaa yeroo 3 taatu takka yeroo 4 taatu sanii yoo hanqina qabaatte. Inni biraa cloacal dysgenesisidha. Cystic hygromaadha. Kuni kaansarii yooniif kaansariin maasiin faannee keessan keessa jiraatte. Inni biraa diyaafiraamaatik herniyaadha. Diyaafiraamaatik herniyaa jechuun yooniif herniyaan jiraate. Diyaafiraamiidhaa fi garaachi. Herniyaa jechuun protrusion of internal organ through weak area. Genitourinary irratti renal agenesis faa, renal dysplasia, kaleen tun uumamuu faa dhabuu, bakka siitii gad faa jiraachuu, urethral obstruction, bladder dystrophy. Inni biraa hypothyroidismidha. Hypothyroidismii yoo thyroid hormooniin kun garmalee gad bu'e oomishni isaa. Skeletal system irratti sireenomeliyaa. Sireenomeliyaa jechuun lafeen tuni cufamuu yoo hafte lafeen silaa bakki isiin itti walitti maxxanuu qabduun suni banaa yoo ta'e. Sacral agenesis, absence of sacrum, absence of radius lafeen tun yoo hafte jiraachuu baatte. Ka biraa tibiin reversed arterial perfusionidha.
lakkuu takkarraa gara lakkuu takkaa yoonii fi dhiigni jijjiirame. Dhiigni lakkuu takkarraa gara taaniitti yoo dabru taate. Twin to twin transfusion jaaniini karaalee garaagaraatiin suruubartabiraal, aanaal, kaardiyaak. Kun bartabiraal kan jennuun duudaanii duuda fudhatti. Aanaaliin ammoo karaa aanaaliidhaatiin aanaaliidhaan fudhatti. Twin probleemii irratti ni ilaalla. Waliin maxxantee daa'imni sun kun mataafaa waliin jira. Kun ammoo limbiidhaan waliin jira. Konjeniitaal abnormaalii kanarraa dhangala'aa san yooniif gar malee fayyadamtee fixxee oliigoo haayidroomaayinasiidhaan dhufa. Early onset of oligohydramnios yeroo tam mul'achuu eegala. Bishaan kun xiqqaachuun almost always evident when there is obstruction of fetal urinary tract. Yeroonii fi karaan fincaan ittiin bahan kun cufaa ta'e. Or renal agenesis takka yoo kaleen qaban. Bishaan kun boodarra eessarraa dhufa jennee takka fincaan isiirraa dhufa jenna. Yoo karaan fincaan isii ittiin bahan kun hin jiraanne bishaan kun xiqqaachaa dhufa jechuudha. Inni biraa look for premature rupture of membrane osoo yeroon hin gahiyyuu bishaan sun dho'anii yaa'an. And congenital malformation rakkoolee dhalootaa yoo qabaatte fetal outcomes daa'imni sun akkaataan isiin itti dhalattu with oligohydramnios hanqina bishaanii sanii wajji dhalatti. It is also dependent on underlying cause. Yeroo hedduu wantoota bishaan kun akka xiqqaatan taasisan irratti hundaa'a. Parsantiin dhibbi yoonii fi ijoolleen sun renal agenesis qabaate ni duuti. Yoo rakkoo kalee taate. Absence of renal yoo jiraate ni duuti. Manaajimentiin bishaan xiqqaate kanaatis depending on underlying cause. Sababa ka'umsaa san irratti hundaa'a. Fetal effect of oligohydramnios rakkooleen daa'ima kanarra dhufuu dandeessu maali? Tokko cord compression. Cord compression jechuun cordiin kun uterasiidhaa fi qaama daa'imaa san jidduutti walitti rakkata. Inni biraa musculoskeletal abnormalityidha. Rakkoolee maashaadhaa, facial distortion and also kilaffutii. Miilli faan jallachuu danda'a. Fuulli hunfaan rakkoo qabaachuu danda'a. Pulmonary hypoplasia sombii isii sirriitti banamuu dadhabuu fa'aa booda. Intrauterine growth retardation akkan guddanne gadaameessaa keessatti qancaruu fa'aa dandeessi. Pulmonary hypoplasiaan it is complications of early onset oligohydramnios. Ijoolleen sombisii kun xiqqaatu sirriitti bal'achuu didu yeroo bishaan sun gad xiqqaachuu eegalanirraa ka'a. Incidensiin isaa at birthidha. Yeruma dhaloottu yeroo isiin gabbuute san lafatti yeroo san irra mul'ata. 1 up to 1.4 per thousand infant. Ijoollee kuma takka keessa ijoolleen takka rakkoo kana mudatti. Pulmonary hypoplasia. Sombii kun akkamitti xiqqaata? There is three mechanism. Karaalee sadii sombii daa'imaa kun xiqqaachuu danda'a yeroo bishaan sun xiqqaate. Tokko thoracic compressionidha. Qoma tanaatiitu walitti gaggaba. Walitti gata juuca. May prevent chest wall excursion and lung expansion. Qomtitu yeroonii fi irra gad ulfaattee sombii kun akka hin bal'anne godha. Akkasumas chestiin tun ol kaatee gad hin deebitu. Tokko karaa kanaan saayiziin isaa xiqqaata. Inni lammaffaadhaa lack of fetal breathing movement. Daa'imni suni yeroo garaadhaa keessa jirtu hin argamtu. Kanaaf saayiziin isaa ni xiqqaata. Lung flow. Inni sadaffaadhaa failure to retain intrapulmonary amniotic fluid. Dhangala'aa sila achi keessa qabattee tursiisuu danda'uu qabdi. Daa'imni sun akkasuma sun walitti hin rakkanneef. Waan achi keessa tursiifachuu hin dandeenyeef outflowing isaa waan dabaluuf
impaired lung growth and development. Sombi sun akkan guddanne inni godhu. Karaalee sadeen kanaanii takka qomaatiitu irra gad ulfaata. Lammaffaa waan hin argannee fi sombi sun saayiziin isaan dabalu. Ka sadaffaadhaa silaa bishaan achi keessa taa'uu qaban. Bishaan taa'u sun waan keessaa hedduu yaa'aniif sombi kun xiqqaata. Oligohydramnios late in pregnancy yeroo ulfii kun gara xumuraarra gahe maal faadhaatiitu mul'ata. Prom and malformation. Osoo yeroon hin gahin bishaan dhoohanii yaa'uudhaa fi akkasumas rakkoo qabaachuu malformationii keessaa rakkoo kaleefaa jiraachuudhaan mul'ata. Oligohydramnios before 36 weeks in presence of normal fetal anatomy torbaan 36 duratti yoonii fi bishaan sun xiqqaachuun mul'atan osoo daa'imni sun qaamni isii guutuu jiruu antepartum fetal testingiin barbaachisaadha. Eega dhalattee booda daa'ima san fi haadha sanillee sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Yooniif torbaan 36 booda garuu mul'ate terminate godhan. Bishaan sun yoo xiqqaate ulfa sanni baasan. Cord compression during labor is common. Bishaan sun xiqqaannaan hiddi handhuraa daa'ima sanii booda rakkachuu danda'a. Compress ta'uu waan danda'uuf ulfa kana dafanii baasan. Yoo danda'ame furmaanni isaa increasing amniotic fluid dhangala'aa san hamma isaa dabalu. Eessaa fidanii amino infusion fa'a. Amniotic fluid faatti itti dabaluu fi bakka biraati ala. Maternal hydration haadha san sirriitti bishaan dhangala'aa kennuufi. Termination via vaginal or CS takka jalaan irraa baasuu yookaan immoo baqaqsanii ilmoo san teessisuudha. Inni biraa hypertensive disorder during pregnancy dha. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu